Aksum ila isinitti meera warra dhaggeeffattaniifan. Afaan dhaga'u afaan kush dubbata Aksum irratti jechuun Oromoota achi ture jechuu miti. Akkas miti. Achii gadi bu'ee waa'ee intiraas taasaa waa'ee Laalibalaa Imraan Mararii jedhee jarri eeyyee agawoo turan. Jarri suni agawoo turan. Agawoon afaan kush dubbata. Akkas jechuun Oromoon gaafa sana bulchaa ture seenessa sana keessa jira jechuu miti. Miti. Wal'aala shaakalee achi asitti ba'uutu akka jedhe sitti haasa'a malee. Oromoo keessatti guddate jedhanii Oromoon itti haasa'u isaatiin achi keessatti guddatee sababa kanaatii fi maqaan lafa akkasidha maqaan muka akkasidha jettee raawwatte maqaan mukaa fa'aa lakkoofteeti Oromoodhaa kan achi keessa ture ijaaramaa ka ture jechuu miti. Miti kun akkasittiin uummata Oromoo irra buttee seenaa Oromoo sanyii ofiisaatii qabu sana irra buttee raawwattee seenessa haaraadhaan itti hima. Itti himeetan sammuurraati bilisoomsaa ka jedhu kun doomsuudha kun. Dhugaa wal'aalchuun kun doomsuudha malee bilisoomsuu miti. Kan inni haasa'aa jiru garuu kanadha. Maqaa nam tokko tokko keessa dhaheeti yoom wal'aallee isa nuti yoom wal'aallee Habte Goorgis akka inni fitawuraarii Habte Goorgis ture hin beeknu turre akka har'aatti maal nutti himaa jira? Hin beeknu hin beektuuti. Gabayyoon akka inni Aduwaatti du'e hin beeknu turre moo? Hin beeknu turre moo? Baalchaan akka inni waraanaa ture hin beeknu turreedha moo? Maa isa immoo warri mootiin warra leeqaayyoo wattaaddara amma tokko erganiiru gaafa sana yeroo haasa dubbatuudhaati warra baadiyyaa keessa turaniiru namoonni keessa turaniiru. Nama achi keessaatiiti hoomaa waraanaatti galfattee jechuun sirna sana keessan ture jechuun miti. Miti. Sila laagaa fakkeenya isinii kenneera. Hammi tokko Naayijeeriyaan tokko sirna koloneeffataa Ingilizii keessa ture jechuun Naayijeeriyaan hundumtuu keessa ture jechuu miti. Akkasii wayittu akkasidha akkasitti beekna jechuudha keessa turte jechuun Yilmaa Dheeressaa keessaa baaftee Yilmaa Dheeressaan keessa ture jechuun Yilmaa Dheeressaa maaliif akka inni achi keessa galee ture beekaanni hin beekaa achi keessa maaliif akka inni ture? Yilmaa Dheeressaa akkuma warra Western Oromoo Western Gaala Confederation jedhan keessaati xalayaa isaanii baatee kan biyya Ingilizii warra konsiila Ingilizii Kaapten Erskine kan jedhan hamma goree dhaqee lakkii gambeel dhaqee hamma sana nama dhaqeetiti ati silaa anaaf sichi waan tokko ta'u yoon si oolchee lubbuu yoon si oolche gaafan galuu hamma dhumaatti naa hojjettaa jedhee namanni akkasitti hojjechiifateedhaaf Yilmaa Dheeressaa. So deebiteen garboomu jechuun isa kamiin nuun jechaa jira jechuun isa seenessa gaafa sanaan yoo nutti deebi'etti ta'e irra bilisoomna moo sammuudhaan bilisoomuu jechuun gaaffiin demokiraasii har'a deebi'eeraa TPLF'n demokiraasii hin deebisuu TPLF'n si dhoowwatee ture deebi'uutu irra jira gaaffiin dinagdee deebi'eeraa guuttadheeraa innati jettu. Seenessa haaraa jechuun gara fuulduraatti nuti maal taana jechuun lafa keessa irraan gurguraa jechuu isaati. Biyyattii kanas anumatu bulchaadha. Maal waggaa 8 agarree? Waggaa 8 booda amma waggaa 8 dhufu kun haaraa nutti ta'a jechuudha moo? Seenessa haaraan isa kami? Seenessa haaraa jechuun Eertiraa keessa turreedha? Sudaanii keessa turreedha seenessa haaraan? Walloolleen jettu xinnoo ishee walloollee sii wayyaa yoo dandeesse walloollee ta'uu danda'a. Ila kana hubadhaa. Aksum jechuun Oromoo jechuu miti maqaa Oromoo fakkaatu keessa tureef. Laalibalaa jechuun Oromoodhaa Oromootu seenessa biyya ijaaraa ture jechuu miti Laalibalaan agawu wal fakkaatuu danda'a. Gondaris kan inni maqaa dhabu haadha ishee immoo ishees harkaa fuunuu laata kaane. Gondarinis taanaan Teewodiroos miti kan intanaa ture Teewodiroos miti. Innis qimaantidha bar. Teewodiroos qimaantidha ture. Kana warri qimaantis keessa turanii nuun jechuudhaaf maal jechuudhaaf amma kun hundumtuu. Seenaan dhokatuun irra hin jiru jechuun seenaan kan nama tokko tokko miti. Seenaanii nam tokko tokko kan achi keessa turan. Akkas taanaan Haayile Sillaasee maqaan dhahin. Maa Mangistuu Hayilamaariyaam maqaan dhahin. Maal akkas taanaan isaanis guutummaan Oromoo ture Haayile Sillaaseen maa isaaniin maqaan dhahin.
Maal Haile Sillaaseen Abiyyi caalaa yoo lakkoofsa dhiigaan ilaalle Haile Sillaasee Oromoodha. Absolutely. Yeah. Isaanin yoo akka ta'e sirna lollee sirna Haayile Sillaasee miti kan nuti lolle. Sirna Minilik ijaare miti kan nuti lolle warri Minilikii wajjin turan gootota kan inni nuun jedhu. Dubbiin kun ilaa waan walitti qabatu miti. Gaaffiin Oromoos jalqabee gaaffii seena qabeessa ture, seera qabeessa ture. Durumaa jalqabee har'a xiqqeessuun seenessa haaraa fiduuni. Gaaffii Oromoos sirrii ture karaarraa baasanii waan kan biraa gochuudhaaf yoo deemta ta'e malee bilisummaa uummanni Oromoo argate. Bilisummaan ni argate hagammaattu argate. Tokkummaan ni argate sana diiguudhaaf yoo itti deema taate malee seenessa haaraa wanta barbaachisu hin jiru. Seenessa haaraan OPDO'n nutti himtus hin jiru. Jala fiigaa turre maal jedhee nuti isaan waanuu jala fiigaa turre ofiisaatiin warri shanee haaraan jala fiiguun irra hin jiru akkuma koo jala fiiguun isin irra hin jiru inni kan jechaa jiru. Isuma irrattuu kan inni jedhu laa warra shanee meeqaa jedhee maqaa dhabu keessatti isattuu kan jedhu in haasofnu isinii wajjin. Teessee haasofne ati amma kana fudhanneeti walitti haasofne dhugaa wal hubachiisne ejjennoo kenna wal agarsiisne waliigallee dhukaasa dhaabne walii wajjin jiraannaa osoo hin ta'in kottaati gala. Aanuma jalatti kottaati gala. Warri shaneen Amaaraas dhaqaatiitii kabbada eenyutiin maqaan isaa achi bulchuun araddaama maal jedhan isa jalatti galaa isinis kottaati galaa. Warri Tigraayis maal jiru miti Saadqaanfaan jiru miti kottaati isaan jala galaa. Warri Oromoos kottaati ana jala galaa. Shimallis guutummaatti bulchaa jira. Shimallis jala galaa nuun jechaa jira rabbiidhaatiiti. Shimallis jala ittaara waan milkeessa waan itti daddaballu hin qabnu waan itti irraa baafnu hin qabnu diraamaadhumatti haa fudhannu wanta kana. Diraamaadhumatti haa fudhannu diraamaadhuma goonee haa ilaallu diraamaa kana yoo uummanni Oromoo kun dhugaadha. Kun dhugaadha jedhee uummanni Oromoo fudhate haa fudhatu namichi kun. Adeemu yoo Oromoon waan keessa jiru wal'aalee seenaa isa keessa dhufes wal'aalee sabboonummaan isaas bu'uuraati jalqabee dogoggora jedhee yoo uummanni Oromoo kana fudhate yoo inni kana fudhate ani dhiise hunduma isaayyuu ani dhiise kan isinii ta'u isintu beeka uummanni Oromoo anaa fi diraamaatti jira. Dhugaa keessa jirtu dhiistee diraamaa kana fudhatte yoo ta'e yaa uummata Oromoo ani waan hin jedhu hin qabu. Milkaa yoo kana fudhattee deemtu taatan mulkaa jedhee namatti dhiisa. Dubbiin isaan dhumu kanuma irratti hin dhaaban karaa kan koo. Galatoomii uummanni Oromoo murteessaa hin murteeffataa jira. Ilmaan qabaa, gootota qaba, kaleessas qaba, har'as qaba. Abiyyiin dhama'a garuu uummanni Oromoo kaayyoo isaa galmaanuma gaata. Waan shanee sadaniin naasee kana irratti waa itti idaanu gara dhumaatti deemaa jirra. Shaneen maal jedhee shaneen Oromiyaa dursaa kaayyoo ganamaa dagatteetudha warra maalii faana wal taatee aangoo kee cimsatte naan jedheetu shaneenii Oromiyaa nalolee na buusuuf jalqabee amma immoo humni isaa dadhabnaanii shanee ishii naannoo Amaaraa faana wal ta'u malee dheetu shanee naannoo Tigraay faana wal ta'u malee jedhee deeme. Warri shanee naannoo Amaaraa immoo Amaara naannoo Oromiyaa keessaa dhumaa jiran shaneetu fixaa jira waan ta'eef shanee sana dhabamsiisuu qabda hin dadhabde naan jedhanii na gaafataa turaniitu kanaaf qabsoofna jedhanii shaneen naannoo Amaaraa gaafii kana ani deebisuu waan hin dadhabeefi waan fakkaatu amma immoo surma shaneenuma sana faana tokko ta'uun qaba. Shaneen naannoo Amaaraa shanee Oromiyaa faana tokko ta'uun qaba dheetu hojjetaa jira. Akkasumas Tigraayis warri Tigraay immoo dura anatu dandeettii qabaa an kophaa koo nan jigsaa anatu na qabaa muuxannoon qabadhee fokkoraa ture amma immoo humna sana dhabeetudha. Shaneewwan kaan faana wal ijaaree mootummaa koo jigsuudhaa deemaa jira. Kun immoo kan agarsiisuu jedhe humni isaanii dadhabeetudha. Kanaaf walitti qiccataa jiru walitti fidataa jiru. Humni kan koo akka malee guddateetu na sodaataniitu gara tokkotti deemaa jiru jedhe. Haasaasaa kana keessaa
kamtu dhugaadha kamtu sobadha. Ilaani isuma durittan deebi'a isuma dura jedhetti waa'ee isaa miti. Inni waa'ee dhugaatii miti dhugaadhaa fi sobaa miti wanti inni itti jiru. Ilaamma waa'ee shanee Amaaraa Oromoo yeroo jedhu waa'ee shanee Oromootiif Amaaraa keessa dhiiseeti kan inni haasa'aa ture yeroo sana irratti waa'ee warra Tigraayidha. Ana malee moo maal jedhan jedhee ana malee jedhu jedhe. Haasaasaa qaba dhageessisu. Nakkiin ishee kana jedheeti gara itti deemnu qabnaa fi laali manatu banamee jedhe gaafa inni dhufu. Mana foolii qabu onatu banamee gaafa onni banamu immoo waanuma hin taanetu keessaati yaa'a jedhe. Amma akkasaatti shaneen Oromoos, shaneen Amaaraas, shaneen Tigraayis, shaneen inni jedhu sun hundumtuu isaan kanatu dhufee mana gaafa bananii ona mana sana keessa ture keessaati yaa'an. Akkasumattuu jechaa jira magaalota Oromooyyuu qulqulleesseera lafa kosii lafa maalii kanan qulqulleesseera jedhanni. Maaliif ona sana baneetiti tottolchaadha jedhanni. Fedhii Itoophiyaa diiguu qabu warri shaneen Tigraay. Warri kaan jala fiiddi shaneen Oromootiif shaneen Oromoof shaneen Amaaraa warri Tigraay jala fiiddi. Warri Tigraay immoo silaa qottoodha ittiin jedheeramni qottoodha jedheera kanaan dura. Qottoo sana kan qabatee jiru Eertiraadha. Eertiraa duuba immoo kan biraatu jiraadha. Amma qabsoo isaan godhaa jiran kun hundumtuu qabsoo warri shaneen inni jedhu godhaa ture kun hundumtuu qabsoo inni uume miti. Tokkummaa isaan uumanis sababa isaatiitiif miti akka inni jedhutti. Sababa Gibsiifidha. Sababa Eertiraatiifiti. Lachuu isaa immoo jechuu hin danda'u namichi kun. Yoo Tigraay shanee wayyaana jala fiiguus yoo ta'e situ jala fiigaa ture. Akka nam tokkoottis kan jala fiigaa ture kan dheengaddaa Samoraan maaloo kootii maqaan isaa kaanis hiriyaa kootii maaloo jedhee himataa ture isaadhaa miti ree. Kan jala fiiguudhaatii fi jala fiigduun kan biraadhaan jala fiidduu jechuu hin dandeessu. Jala fiidduun sartifaayid ta'e isadha. Yoon nan sobe ta'e ati waan isaan hin beektu waa'ee jala fiiguu sana achitti argaa turteetii yoo sobde naan jedheenaan. Jala fiidduu akka nam tokkoottu jara sana qofa jala miti. Abbaa Duulaa jalasii, Lammaa jalasii, abbuma argate jala fiiguun eeyoonni Amaaraa tokko immoonni barakat jala fiiguun kuni namatti himuu hin dandeessu ati kana namatti himuu hin dandeessu akka nam tokkoottis akka dhaabaattis yoo ta'e dhaadhiyoo keessa ture jechuun kun boodan dhufee kan itti galu. Jala fiiguun ergamuun sumatu jedhe. Har'a achuma asirratti ergamaadha turree nuti lammaffaa taanee maaloo innis aadaadhuma keeti. Har'oo gaafa barbaade Eertiraa jala fiiga. Har'aasiin jedhaa jira. Har'oo Araba jala fiiga. Maallaqa kan kennuuf, meeshaa waraanaa kan kennuuf achi jala fiiga. Jala fiidduun kan biraadhaan jala fiidduu jechuu dandeessu. Sababati kana gootuuf kan biraa jala fiidduufiti warri kun tokko ta'an. Mirga isaaniitiif lubbuudhaan jiraachuudhaatiif jecha tokko ta'ani malee Gibsitu qopheesseen miti. Masriin kunis amma afaan Oromoo ta'a miti amma. Innis afaan Oromooti miti amma Masriin kunis afaan Oromooti amma achiittoo hanuma keenya miti amma sichi akkasuma ta'a miti waan isaa. Lafa waa'ee maqaa Oromootti argametti kanuma keenya miti amma. So Gibsii miti Eertiraas miti Asmara lafuma kan keenyaa sun Asmara bareemtuun keenya kanuma keenya hundumti isaayyuu fidde tasanees kanuma keenya maaliif maqaa Oromoo waan fakkaatu waan qabuuf. Abbaa jechuun afaanuma hundumaatiin abbaa akka inni ta'e afaanuma Ingiliziitiinu abbaan afaanuma Hibruutiinu abbaadha miti wantumtal abbaa Ibn namni jedhamu tokko jira ture biyya intinaa keessa biyya Israa'el. Innis Oromoodha. Akka loojikii namicha keessanitti innis Oromoodha bara. Tarreessuu dandeessa waan fakkaatu maqaama Chaayinaa iyyuu fiddee
yaa'oo ka jedhu jira maqaan yaa'oo Chaayinaa keessa yoo jira yaa'oonnis Oromoodhuma warrichi jiran hundumtu. Fedhii Itoophiyaa hojjechuudhaatiif miti kan biraadhaatiif hojjetu kan Oromootiin immoo qaxaramee hojjetedha. Qaxarameeti kan inni hojjetaa jiru jedhe. Ani kan hin jedhu kan ijaares akka isaan ijaaraman kan ta'es suma. Sababni isaa si kan biraan jiru. Yoommoo wanti kun si yaaddessu ta'e tokko ta'uun isaanii sababuma ati gooteetiif si yaaddessu yoo ta'e maaliif ijaaramanii natti dhufaa jiru warri kaabaa ijaaramanii natti dhufuudhaaf jettanii maa propagaandaan biyya fixxure yoo olaantummaa nutu qabaa nu sodaataniitu jedhe miti maa boossure boo'in ta'uu jettaniitu maa boossure isin immoo maa boossanii nama boossisuu barbaaddure har'a natti dhufan gararraadhaati jettanii warri kaabaa nutti dhufanii miti amma propagaandaan isaanii kan seenaa okay akkas taanaanii isaan si sodaatanii jiru taanaan ati immoo nama humna guddaa taateetta taanaan maaliif boossure maa boossanii nama boossisture nama kana tuffatame yoo ta'e isinumatti ijaare akkuma hiddanitti isinumtitti beeka uummanni Oromoo isin gargaaruudhaaf hin dhaqu sichi waggaa 8 balleessitanii waggaa 8 booda golga Oromoo keessatti galaan hin ta'u hin fudhatu laan diraamaa kana Oromoon hin fudhata jedheen beeku waan keessa jiru waan beekuuf hin ta'u kanuma kan caalaa waan itti deemu qabu nama raatessuudhaan waan jiraatutti fakkaata namni raata'u hin jiru milkeessa. Baay'ee galatoomii gaafii xumuraa kana si gaafadheen keessaa baana. Akkuma sila jenne egaa Oromoon bilisoomeera gaafii dimokiraasii tasuma hin qabu 100%. Parsantii 100% ofiin obbusha Oromoon gaafiin isaa deebi'eera bilisoomeera deebi'eellee hin gabroomu gaafii dimokiraasii hin qabu jara keenya. Gaafii dimokiraasii hin qabu. Ijoollee isaati isa bushaa jira. Kanarraa kan ka'e dhufee ofii isaa immoo haasaa godhu hundi isaa Oromoo jala dhokateetu akkas goone akkatti qabsoofne akkattiin tuukka warri Tigraay aangoo isaan qaban kanatu waggaa 20 dura qabaanne qabsoofnu bar isaan waan afaan Oromoo dubbanneef abaa hodhanii nu hidhanii sila dubbatteetta ati hin qabsoofne yaa biyya Ahmadii jettee dubbatteetta warra hidhu keessa ture inni lixa Oromiyaa baay'isoo yeroo sana beekiitti gaafa jalqabaa inni akka waraana Opiidoo Gibee Kiflatoor jedhamu tokko ture achi keessatti Asaffaa Birgeedii jedhamti Abbabee Garsuu faana achitti nama rashanaa turan beekii gidaamii kanarratti jechuudha lixarra warruma waraana wayyaanee kana jalatti jechuudha namni kuni amma dhufeetudha qabsoo Oromoon qabsoo akkas goonee bilisoomne jedhee taasaala Oromoo jala dhokata haasaa tokkos immoo Oromoon dinagdee kanarraa fayyadamee raayyuu ennaan isa Oromoo nutti maalan sitti maanii akka nuyi fayyadamnee jedheetu deebise Oromoo jala dhokate ila waa haasa'u hunda isaa yakka godhu kana hunda jedheet Oromoo akkas goone Oromoon akkatti qabsaa'e jedhee taasaa maaliif akkas godhaa jira namichi kun dhugaa jiru utuma bee jechuun wallaalee miti shaakaleetu dhufeette sila diraamaa kanatti qophaa'ee dhufeetu akkatti haasaa jira galmi isaa maayinni yeroo dhufee Oromoo jala dhokate waan garagaraa kana yeroo haasa'u qabsaa ta'ee iddoo tokkotti mul'ate waa'ee sabboonummaa arrabsu malee waa'ee seenaa Oromoo xureessu malee Oromoo isa tuffatu malee asiimmoo deebi'ee akkas taane akkattiin godhaa jirra Oromoon akkasidha akka Oromoo ta'eetu haasa'e namni kun maaliif akkas godhe gaafii xumuraa kanumaananii asumaananii onneedha. Hunda lolee fixe kaa hunda lolee fixeera ilaamma warri akka Sidaamaa fa'aa yoo mootummaa kana irratti kaane Walaayitaanis anis atis beekna wajjin oolla namoota isaaniitii wajjin miti warra qabsaa'ota isaaniitii wajjin yoo Oromoo irratti kaane yoo biltsiginnaa Oromoo irratti kaane Abiyyi irratti yoo kaane nuti hundumtuu
Oromoo irratti akka kaanitti alaalamnaa jedhaniiti kan isaan hidhamanii jiran malee waan kabiraatiitiif miti, guuteefii miti, bilisoomanii miti. Hundumti isaanii usiin jechuudhaaf hin jedhe. Amma harkaa baheera gaanni hundumtu harkaa baheera. Wannumtallee harkaa baheera. Iddoon kan biraanis harkaa ba'a. Akkasuma harkaa ba'a. Naannoon Finfinnee keessaa iyyuu harka isaa waan hin jirreetii fi jechuudhaaf. Aangottii sana eeggachuudhaaf kan inni nama danda'u Baaroo Tumsaa caalaa sabboonaa ta'uudhaani. Sabboonatti akkasuma tuffataadhaatti ofii isaa sabboonaa ta'uudhaanitti barbaadaa jira. Kunis nama dinqisiisu namichi kun waggaa 8 fuuldura keenya ture. Waanuma barbaade jedha. Al takkaatti waan wal dhahu mataasaa keessaatiitti dubbataadhuma deema. Ani waa'ee filannoo yeroo inni dubbatu filannoo akka kanaa ta'een beeku gaafa jedhu filannoon guutummaatti ta'eera Itoophiyaanuma keessattuu. Utuma beennu si sobaa barra. Utuma beennu si sobaa kuni hojiidhuma isaatii siin jechuudhaaf hin jedhe. Garuu ani si bilisoomseeraa jedhalaa gara dhumaa sana irratti waa'ee ida'amuus kaasee. Ida'amuun kuni kan kana kaasuu fi daangaan qabu ambishiniinsaa daangaan qabu maaliif kana godha waan ati jetteef hin jedhe. Akka ida'amuun isaa amma Itoophiyaa hundumaa bilisoomsee Oromoos bilisoomsee Oromoos boo'icharraatii kaasee ministeera meeqa ministeera keessatti galchee waan bara EPRDF hin turre godhee biyya ofiin akka inni of bulchu godhee amma galaana diimaatti dabarseera bara ida'amuunsaa. Galaana diimaa iyyuu akka inni fudhatamu godheera miti. Inni kun immoo ida'amuun inni jedhu sun immoo afaan Paakistaanitti hiikameera, afaan Raashaatti, afaan maalootti hiikameera jedhe. Isa kana yoo hiikameera ta'e ofuma isaa hiikenne afaan kana hundumatti. Maaliif inni Kaarl Maarks ta'uudha barbaada? Maaliif jette miti ammati? Inni Kaarl Maark nama maqaa isaallee jechuu hin dandeenya. Kaarl Maark ta'uudha kan inni barbaadu. Yaada liberalizimii, yaada sooshaalizimii birattiti yaada ida'amuutu yaada sammuu isaatii keessaatii ba'e waan inni ta'e kana iyyuu hin beekne laamma kitaaba isa sana dubbiseera maal akka inni ta'e isaa yoo kan hin beekne sanatu sichi addunyaatti Itoophiyaa Oromoo keessaa bahee Itoophiyaan ittiin bulaa jira. Oromoonis bo'oo keessaa ittiin bahee jira. Itoophiyaanis tokko ittiin taatee galaana iyyuu deeffatuudhaatiif deemaa jirti. Amma immoo afaan Arabaattis hiikameera. Afaan Raashaattis hiikameera. Afaan Paakistaanittis hiikameera. Addunyaatu ittiin buluudhaaf gaama. Addunyaatu ittiin buluudhaaf gaama. Hin dhumuun maaliif kana barbaada jettetu hin dhumuuf wanna inni barbaadu sanatu jalaan dhumu. Nagaa jechuun beeku. Maallaqnis nagaa jechuun beeku. Haasaanis nagaa jechuun beeku. Fedhiinsaas hin dhumu. Waan dhumu miti hin danda'ama kun. Aangoodhaafis fedhiinsaa hin dhumu. Kanaaf jecha Oromoo irra dhaabbadheetanii warra kaan hundumaa silaan loleera. Oromoo irra dhaabbadheetanii mootummaas si ijaareera. Boo'icha keessaas si baaseera. Waan haaraa keessa si fideera. Ati mana duukaa ta'idha kan inni jechaa jiru. Isa kana keessatti ijaarsa nu barbaachisa jedhee gara fuulduraatti. Ijaarsa nu barbaachisa. Ijaarsa sana jalatti immoo abboomamuudha qabdaa jedhe. Caasaa nu barbaachisaa jedhe. Caasaa qabdu miti hin qabanii jaan. Milkeessanatti caasaa waan amma biltsiginnaa jedhan tokko hin qabanii isaan. ODP diiganiitu biltsiginnaa ijaarratanii. Soo achuma keessatti maal barbaada isatti naan jetteef jedhe. Isa jalatti galaa kottaati achi jalatti galaati abboomama. Abboomamuu qabdu jedhe. Caasaa kana keessatti galtanii abboomamuu qabduu jedhe. Maal barbaadaa mini kanatti jette. Kana jalatti garii tokko ta'e immoo siin jedhe. Tokkummaadha kan si barbaachisu. Tokko ta'e immoo as jalatti jedhe. Abaa'oonis hin jiraatin. Kaafa'oonis hin jiraatin. Dhaabi haaraanis hin jiraatin. Dhaabni keenya kan miliyoonii 5 qabudha. Afrikaa andanyaan hojjechaa turre namichi kuni. Afrikaa andanyaan hafee damma Oromoodhaaf dhaabni ijaaramuutu irra jiramoo maaluma nutti haasa'a. Hin dhumu laantiin fedhiinsa. Fedhiinsa hin dhumu. Caasaan isheen nama jedhu garuu isaan ga'inni.
Kanaaf as jala galaati kottaati as jalatti galaati qabeenya qabna qabeenyi keenya hundumatu nurratti barbaadaa jira. Dhumarratti wanni haasa'e sanatu jira. Qabeenya baay'ee qabna isa tikfachuudhaaf akka deenyutti kottaati caasaa kana kee jalatti galaati. Caasaa duwwaatti galuu qofa immoo mitiiti abboomama. Abboomama maal barbaada? Saba abboomamuu barbaada abboonni. Saba abboomamee gooftaa keenya mootii keenya waan nuti jette haa ta'uu jedhee bulu barbaada. Kanumadha kan inni barbaadu.